Tolee, luba iddoo isaa baga nagaan dhuftan jenna. Baga nagaan nuyi. Akkuma beekamu kutaa jalqabaa keessatti turtii waliin taasifne keessattis waldaa meeqa keessa akka hojjetaa turtan, waldaa meeqa akka hundeessitan, akkasumas hojii hafuuraa yeroo duriidhaaf ammaa wal bukkee qabdanii mudannoo tajaajila keessatti mudatan illee nuuf hirtanii nus waa hedduu irraa baranneerra. Guyyaa har'aa kana immoo kutaa lammaffaa itti fufnaa. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Mee kutaa lammaffaa kana gaaffii ittiin jalqabnu barri ari'atamaa isin qaqqabeeraa? Dhiibbaan hojii hafuuraa irratti taasifamaa ture yeroo durii sana maal fakkaata? Ishii fayyaata isinin galateeffadha. Yeroo lammaffaadhaaf addaatti na waamtanii kana baruu keessanii narraa baruu barbaaduu keessanii fi waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa ta'uyyuu malee barri ari'atamaa anumaan jalqabee jechuu hin danda'ama. Bara 1967 gara dhumaatti Idigat Bahibrat isa jedhee dargin ajaja irratti akkuma mana barumsaatii baanee utuu qeesii hin ta'in akkuma qeesiitti iddootti ramadamnetti akka dhannee lallabnu ta'ee akka dhannee hojii wangeelaa hojjetaa zamachaa yookaas isa mootummaan jedhe sana giddaachisa akka raawwannu ta'ee dirqama keenya akka itti yommuu sana itti jirru egaani lafin naqee haaruudha. Haaruu yommuu ittiin naqu immoo waaqayyo hin jiru jechuudhaan jalqaban. Waaqayyo hin jiru yommuu ittiin barsiisu waaqayyo hin jiran jedha. Barsiisonni immoo waaqayyo hin jiru jedhu kanarratti walii morminaa kun ari'atamuu isa afaaniin ari'atamuu jalqabeedha. Yeroo sana egaani waaqayyo jira jenneetuma dubbachuudhaaf iyyuu rakkoo guddaadha. Haaruu keessa immoo magaalatti haaruu sana yommuu ittiin jiru immoo ana malee namni amanees hin jiru. Namni na gargaaree waaqayyo jira jedhu waldaa ortodoksii keessa warra jiran jaarsolii duwwaadha. Kanaachi namni adda biraa akka waldaa keenyaatti namni waaqayyo jira jedhee na gargaaru hin jiru. Dargaggoon numti warri anaa wajjin turan iyyuu waaqayyoon kun attamitti jira jettaa jedhanii kan na gaafatan jiru. Deebi'anii isaanumtu na gaafatanii na amansiisu kan barbaadan jiru. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo na gargaaree deebiinumaan deebisasii akka ittiin jalqabe egaa isa akka ittiin jalqabe nuyi wangeela lafaa lallabuun nu ta'utti utuma lallabnu hamma nu danda'e wal'aansoo utuma qabnu kun itti caalaa adeeme egaa. Yommuu inni itti caalaa adeemu an gara haaruutii as gara gimbiiddan barreessaa dargaggootaa kutaa ta'ee achi darbe. Barreessaa dargaggootaa ta'ee yommuu ittiin darbu immoo utuu achi keessa jirru utuu isa hojjennu amma immoo dargaggoonni waldaan dhaqiniidha. Ani barreessaa dargaggootaati dargaggoonni waldaan dhaqan yoo ta'e immoo nama barreessuuf hin qabu. Rakkina guddaadha. Egaa haa ta'uyyuu malee dhossinee dargaggoota kana gara 73tti Qees Baqqalee ayyaana saba kaalaafi ture yommuu sana isaan gara ittaanaa dura taa'aa sinoodosii ta'an. Anaan immoo qooda isaanii saba kaanatti kennanii saba kaadhuma sana wajjin hojii dargaggootaan jalqabe gara. Lamaansaa wal faana. Lamaansaa wal faana. Inni sun egaa mul'ataa miti dhossinee tamma kan dargaggootaa jechuun amma maqaa dargaggootaa namni dhawu. Dhossinee immoo hojii isaa hojjenna. Hamma nu mijatetti iddoo garaa garaatti hojjenna. Kana booddee achuma 73dha. Underground church kan jedhamu tokko leenjii isaa nuu kennuudhaaf yommuu jedhanii anaan ergan lafa isaatti. Underground church isa jedhamu akkamittiin dhossinee wangeela akka lallabnu akkamittiin dhossinee immoo wal'aansoo akkasii keessa akka dabarru nu barsiisuudhaaf ji'a lama dhaqee barumsa isaa bareen deebi'ee. Egaa hojii dargaggootaa utuma jennu isa inni kan kutaa hafee waldaanis cufamuu jalqabe. Gara dongoroo, gara jaarsoo, gara hoomaa dhaquun rakkoo ta'e. Kanaaf amma ani immoo gimbii dhumanii waldaan gimbii utuu hin jaallatin kan waldaa gimbii ta'e. Sababiin isaa iddoo biraa dhaquun hin jiru
Kees Baqqaleen gara Sinoodosii Beeraaf Sinoodosiitti darbaniiru. Ani immoo gimbiidha egaa isa kanuma waldaa kana hojjechuutti ka'ee namoota sabakaa keessa jiran sabakaa kana keessa jiranii fi namooti sabakaa adda biraa keessa jiran hundumtuu dhufanii gimbiitti aragalfachuu ka'an. Egaan baay'ee isaa manatti hin jalqabee mana keenyatti salotii galgalaa godhannaa. Utuma Sinoodosiin keenya nuun ayyaman ta'eeyyuu bultii halkaniitiin salotii godhachuutti ka'an. Ansaroota qabaa. Saroota lamaan qabaa. Saroonni kun atirii jala naanna'inaa eeguu namooti qabbannaa fa'iin dhufuu iddoo biraatis hin dhufuu mana keessaa manee dhufu egaa. Yommuu sana gara mana kootii murtii isa mana kootii egaa yoo haasofne namootumti an beeku atirii koo jalatti qawwee qabatanii utuu isaan naanna'anii eegan ergeera. Maa salotii godhatuudha. Ari'atamuu amantii miti eegan asitti maa jiru. Maa kadhattu maa nama kana walitti guurtuudha. Isuma isin maatiidhaan kadhattan. Maatiidhaan maa ta'e nama misheet proogiraamii dargaggootaa yaa'iru qabu. Garuma manaa jechuudha. Garuma manaa dhufu. Egaa sagaleen hin dhaga'amu. Asaasanii kadhatu. Asaasanii diraamaa godhatu. Asaasanii lallaba walitti lallabu. Yoo sareen dutte natu gadi ba'a. Yommuu gadi ba'u sareen na fuuldura buutee deemti dhaqeenii nama atirii koo bukkee argee nama maqaasaa beeku amma si'anayyuu jiru lubbuudhaan jiru. Qawwee qabatee atirii jala dhaabatee dhaggeeffatu argeera. Maal hojjettu obbo Abaluu jedhee manatti deebite. Ari'atamuudha egaa jibbamaa jirra. Kanaaf utuu salotii goonuusi salotii kana sa'atiisaa akkasiin godhinaa nuun jedhu waldaalumattu guyyaa lama ofii kootii waldaa cufaa oolche. Maaliifi informationiin dhaga'e waldaa kana yoo isaan walga'ii dhaquu baatanii haa cufamuudhaan walii galan. Jennaanan isaan cufuu isaanii irra dheefuma kootiin qollofeenii namootatti dhossee himeen sa'atii 8tti kottaa ganama kanan jiru waldaan jedhee amma isa isaan cufanii mannaa isaan cufu wayyaanoo girnan banaa gaaffii hin qabu. Kanaafan haqeen fuula dura taa'e gaafa sana nan yaadadha meeydeedha guyyaansa. Jarri dhufaniiti jarrattiin kun manuu qabdeedha deebi'an warri cufuu dhufan warra shaguu dhufan silaa keessaa gannu yaasanii cufanii deebi'uudha. Amma garuu cufaadha gaafa dhufan. Amma garuu nuyyuu cufanneerra maal godhanii deebi'an maal godhanii sokkanii wallaansoo cimaadha. Mucoolii barsiifna jennaan mucoolii barsiisuu hanganama mucooliin barsiisa. Mucoolii barsiifna. Mucoolii isa barsiifannu kana mucoolii kana barsiisuun isaanii badeedhani mucoolii immoo ofii isaaniitiin waaman. Isaan ganamaan kottaa ijoolleedhaan jennaan ani immoo sa'aatii afuritti yommuu galtan kottaa jedhe. Isaan sa'aatii afurirra immoo deebisanii ka'anii ennaan sa'aatii 8tti kottaan jedhe ijoolleedhaan. Silaan asuman jira waan hin godhu qabu. Kanaaf wallaansoo waliin qabnu namichi tokko maal la jedhee namichi ijoollee waa hin ta'u kan taakti kan nyaa hayimaanotiitii kan keessanii naan jedhe. Ennaan lakkii baakoo jedheen biraa godheen sokkanii aadaa dubbiin nan. Waliin falmuus hin danne koo jedheen sokkanii. Egaa kana fakkaata baay'een ijoollee utuma achi keessaa qabamanii ijoollee hosteelaati kan caalaatti waldaa dhufu malee ijoolleen hin jirtu. Gimbii keessa namni dhufu hin jiru. Amantoonni gimbii hin jiran. Amantoonni gimbii nu warra hojiidhaanii aanaa adda biraa keessaa dhufeedha. Kanaachi gimbii keessaa amantoota hin qabu. Namni amanii jiru. Kan waldicha keessa nu dhufu nu warra hojiidhaaf addanaatti ramadametu dhaqaa darbee immoo ijoollee hosteela dhiiraatu dhufa. Booddeen ammoo gara 71tti immoo ijoolleen hosteela durbaatti dabalamaniiru isaantu dhufa. Egaa isaan kun hin ari'atamu. Dhufanii ari'uu, dhufanii qabuu, dhufanii rukutuu akka kana ture. Baay'ee rakkina keessa ture. Nan yaadadha gaaf tokko ijoolleen garaan na jibbeennaan achi keessatti balbala cufeen sokkee keessatti dhiise. Mana keessatti dhiise. Innaan namni adda biraa dhufee haa ba'anis ibsa badhaqan maleedhan. Maaloo jara na dhiisaa maaloo wanjala akkatti baasuun qabu na didan. Innaan naqee balbala bireennaan ijoolleedha wajjin yemmuu gad ba'u isheen nama qabdu balbala dhabattee isinis kana hojjettu jetti. Innaan ijoollee ma wajjin baqadhe. Kana booddee achitti waan jedhanii tureera isa egaa maalan godhaa miti. Cinqii guddaa keessa turre. Kan nama dhibu garuu hamma kana keessaa hin hidhamne. Namoonni baay'een hidhamaniiru. Yeroo hundaa qodduroo koo qopheeffadheen bulaa.
galgaa halkan sa'aatii sagaliin irribaa kaanee midhaan bayisa godhaa toshaa fidannee toshinee gabateetti naannofnee ijoollee dhugu maatii kooti wajjin nyaadhaa. Maatiin koo baay'eedha yommuu sana gara nama 15 qaba ana wajjin. Isaan wajjin tsalotii keenya godhannee waaqayyoon kadhannee amma sa'aatii 11 taa'a 11 kaanee immoo addanaan dhufan. Ijoolleen hin faarfatu. Yommuu ijoolleen faarfatanii ijoollee kana nami biran jiru maal hojjettu jedhee nama akka naasifneef gaabii uffadheen dhufee isaan bira taa'a. Faarfattoota gidduu. Yoo namni dhufee gaafate maal anoo keessi isaanii addaan jira akka nama cimaa ta'e. Addaan jira wachuufan jira falmuufan jira. Kana booddee utuu akka ittiin rakkannu egaa xirrii keessaa amajiidha xirriin. Isa keessaa waldaan akka jirtu guyyuma tokkicha hiriira ba'anii waldaa jiru hundumaa cufan isa kan sabakaa keenya. Amma seegaa waldaa gimbii duwwaa tafe. Inni cufame waldaa gimbii duwwaa keessatti hojjechuutti kaanee warri hoomaa warri naangoo namoonni achi jiranii namoonni aayira gujii geettariiti asarataa addanaa fidaniiru. Kurno lafatti kaffalluu dhabnee darbidu. Waldaa cufameera namni naqu. Egaa akka kanatti hojjennee galata waaqayyoo ta'u achi keessatti gammaa inni namoonni baay'een na gorsaniif inni kaan naqiitii warra nama reeban kana firoonfadhuedha. Inni kaan immoo falma barbaadiyaan jedha hin dandeessu kanadhaan jilbeenfadhee waaqayyoon kadhadhee yaa waaq waan humna koonarraan hin gahin jedhe. Dhugammoo reebichi isaanii gadeedhan. Reebichi isaanii baay'ee adagaadheedhan. Galataa waaqayyoo amma ammaatti nu agarre gooftaan narraa eege. Kanaaf dhaquu dhiisee miti waldaa. Hojjechuu dhiisee miti. Kan yaada dhugaaf tokko kees gammachuu danuufaa ijoollotumaa wajjin asiraatiin paaster asiraatiin fa'aa asiraati gaamus ijoolleedha. Walumaa wajjin naqanii mana hidhaatti naqan. Dhugaan sitti maa gaabii koo gatiitti irra buufadheetanii haadha manaa addaatti waan tokko immoo naqee hidhamaatii yommuu achumatti minaannaa fiddaatii diidan naqu addama hidhaanii kanaaf iyyuu rakkatiin jedhee isheetti dubbadheen gaabii koo gatiitti irra buufadheen mana hidhaa balbala dhaqe. Poolis xaabiyaa isaanii balbala. Gubbaa sana ture yommuu sana. Jennaan ijoolleen hundumtuu gadi na yaa'anii na kadhatanii dadhabee jedhanii jennanii booddee keessa qees gammachuutti dhaqanii man. Isaanii wajjin hidhaa jiru. Qees gammachuun gadi ba'anii maal hojjettu addana maal jemmuu dhaabate hin deemtanii manaan jedhan na ifatanii innanan gaabii koo karaa gatiitti marra buufadheen irraan gadee sokkee gaanaan gade jechuudha. Yeroo hundaa hidhaadhaa qophaa'aadha. Garuu nani dhangalata waaqayyootiif nani gaaf tokko naan qaddasa jedhanii addana hennaan dhufan ijoollee qabu. Kottaa namicha kanas fuunee deemna kinatiitti baay'ee gadi sagaleen isaan ta'anaan jedhan. Innaan tokko mochi keessa ka'e maaloo inni jaarsaa dhiisaa ijoollee qabaa. Maaloo jaarsaa waa'ee sana inni ijoollee qabaatee jedhanii narraa dhowwan. Akkuma akkasitti waaqayyo waan hunduma isaa narraa dhowween darbee barri ari'atamu baay'ee cimaadha egaa. Namoonni baay'een kan bara sana kan dhiisan jiru wangeelaawwii warra dhiise beekaa. Ari'atamuu sana keessa hojiis gadhiisaa nuun jedhaniiru. Waraqatiin hagayeera. Hojii gadhiisi kan jedhu. Nama torbadhaa taanee dhandhee biiroo ta'e. Biiroo teenyeetii waraqaa eenyummaa keessanii gashaa nuun jedhee alaqaan. Maaliif waraqaa gashaa an tolan lallaba jedheen dhufeemii horiin barbaaduun jedhe dhugaadha. Dursa garuu warra manaa kooti wajjin mari'adheen ilaa gadi dhiisuuf jenna. Hammuma qabnutu waan qabnu nyaannee gaafa duune duuna irratti waliin galuu dhaqeen gashee galaan jedheen hojii keessaa ba'an jedhe. Waldaan immoo namatti hin kennu yooni namatti kenne immoo namni sun lama lallabaa. Kominizimiidhaaf wangeela walduukaa lallabaa. Isa akkasitti hin kennu gabuudhuman taa'ama gaafa duuttiin jedhe. Inni warri manaa dhaqee akkas godhinaan jette waaqayyo si habbis jedheen. Addunaan immoo mattawaqiyaa keessan gashaa jedhan. Maalum gashuanii akkamattan tola lallaba horiin gaafadhuun jedhe. Walargee keenyatu cita har'aa kaasee walargeen keenya walargeen keessan irraa jalqabee hacitu hangaruu kan waldaan dhaabuun mana hojjetan jedheen. Hennaan warri kaan itti kennan nama torba keessaa namni ja'a itti kenne. Hin kennu jedheen buddee galee mattawaqiyaa qaba. Sababiinsaa yoo warri lallabiin jedhu wal lallabaadhuma jedheen ofimaadhaa dubbiinsa. Amma mattawaqiyaa qaba. Waraqaa eenyummaa qaban. Amma haasaa isaan na takkeessee innaan waan ta'e.
waraqaa eenyummaa ni qaba. Waraqaa eenyummaa kootii lallabuun barbaada. Tolayyuu amma gaafan duutti. Jennaan nan gale. Attami nan balleessee kana gamma horii sin argadhu wal argin keenya citeera edeen galee damuusin jiru yabargaditti. Egaa waanuma qabnu wantu mana keessa jiru toshinee nyaannee finneeti kana booddee gaafa deemuu dadhabne hin ciciifne dhumnaan jedheen. Waaqayyoon nu jiraachise immoo jiraannaan jedhe. Akkasiin godhee dhufe maal jettaa naan bagatti dhiifteet kakka walii galle. Hin teenye egaa. Allallaba koottan fufee hojii koottan fufee mishiitti pirogiraamii koottan fufee dargaggoota walitti qabuu ittan fufee dargaggoonni waldaa koo dhiiftee waldaa adda biraa dhaquu immoo baay'ee ni nafa. Baay'ee ni nafa. Baay'ee ni nafa garmalee rafeen bulu. Utuu isaan waldaa adda biraa nama mana salutee adda biraa dhaqanii halkan sa'aatii 3 keessatti huufa jala ciisee eenyu fa'aa dhaqa jedhee ilaaleera. Dhugaadha. Sababiin isaa hin mayinaafa maal ana biratti maaltu badeedha. Ana biratti maaltu bade maaliif mankoo dhiisanii deemu waldaan kun maal ta'eedha dubbiinsa. Namni naan beeku garuu karaa gararraa immoo dhiibamaan jira. Karaa warra na geggeessu immoo dhiibamaan jira. Egaa akka kanatti ari'atamuu kana fakkaatudha. Namoonni baay'een hidhamaniiru. Namoonni keenya immoo warri anaa wajjin jiran warri utuu wajjin waldaa diidaa egaa aanaadhaa dhumne hin jenne aanaa dhufanii hojii irratti wal arganii utuma wal jaallannu isaan gara isaatti hin deebine isaan immoo dhossee gaafii ammas waa'ee dubbii waaqayyoo kana nu dhiiftanii jedhaan nan tuqan isaani kan warra nama hidhu garuu warri nama hidhu anaan garuu nan tuqan kanaaf akka kanatti rakkataa keessa dabarree argeera egaa bara rakkinaa bara ari'atamaa sanaa jechuudhaafan jedhe. Manattis yeroo cuumne qabnaa cuuphaa ijoollee waldaa fidaan jennu manuma dhaqee cuupha. Garuu maatii deemtani. Garuu maatii deemnee cuumna maal goonaree lafatti cuumnuu hin qabnu. Jechuun egaan sa'aatii sin dheerataa yookaan ijoolleen rakkatti addaatti illee egaan cuumna gaafa sa'aatii qaban. Achi gubbaa dhaabaa isaaniittis na waamanii na doorsisanii fixuu qabdaa sa'aatii tokkotti deemuu qabdaa innaan wanti irraa hojjedhu seera hojjetaatti anaan wanta irraa hojjedhu natti kennanii isa keessaa qannasuu hin danda'u amma inni dhumuttan hojjedhaan jedhe. Na waaqayyo immoo namachi naa kaa'eera nama dambidolloo tokko jira jedhanii. Ammas namicha kanaan maal godhe jettanii jedhe. Bakka gaafas na hidhuu yookaan na rukutuu ture bicha maqaa isaan maqaa namicha rukutuu jedhe. Rukutuu immoo hin danda'a nama dandeetti isaa keessa jirudha. Naan maal godhe jettanii naan sibsabaa haa dhufaniiti ganama tsalutii dhiise nama lattamitti dhiisa hojii isaati miti buddeen isaati miti jedhee. Sa'aatii ganuu fadhiisu inni maal sa'aatii tokko walakkaa amma tokko iddoo gadeen dhiisa jedhee kana caalaa maal godhu dhufee. Gaafa sanatti namichi inni immoo alaqaadha. Diidaa dhufe. Yoona kana waan godhan dhabanii nagashanii egaa karaa adda biraa yommuu rakkinni jiraatu qeesiin keenya qees biraan nuti dubbii hin danda'u falmuu kan hin danda'u baay'ee nu gargaaru. Lafa seeraatti lafa dubbiitti isaantu nu dhaqa. Hin danda'us akkasii. Isaantu nu darbaa. Waa'ee waldaatiif falmuutiif isaantu nu darbaa. Ani hin danda'u. Kanaaf waldaadhuma duwwaan danda'a malee waan biraa hin danda'u. Kanaaf egaa qees biraan baay'ee nu gargaara warra kaan caalaa. Waa'ee karaa waldaatiif falmuu amantootaaf falmuu baay'ee nu gargaaru. Namoonni yoo hidhaman isaanii kan naqee gaafatu. Isaanii kan naqee iyyatuu fi hojii guddaa hojjetaniiru. Ani immoo karaa waldaan hojjedha egaa kanaadha bara ari'atamaa keessaa. Kana waldaan tokkitti kana jira. Baruma ari'ataa sanammoo waldaa qabbannaatii namni dhuweennaan waldaa qabbannaa garas salafii atoobisiin buufatu kun lafii warri duuba sarteedha nama yartuu tokko taman. Innaan namicha warra amani keessaan midhuudha. Isa dhagaafee irra kaa'aniiti nama reeffa. Jara rakkisuudhaaf ari'atamuu isaan sitti himaa jira egaa. Jarumti warri nama amantoonni sun harakkatan jedhanii ha'aaran jedhanii isa dhagaafee irra reeffa darbatanii buusanii. Konkolaataa guddaa. Maanni maqaan isaa isintu beeka fiinoomoo tiinoomoo maaloo Siinootiraakii. Siinootiraakii. Isarra buusaniiti jara achitti dhiisanii isaan fidu. Namni duukaan jiru fidanii addaatti reeffa dhufee reeffa irraa buusaa nu jiru. Egaa namni keenya musi baay'ee walii gala namni yommuu jiru
walitti hin dhiisu hojii. Hunduma isaaniitti dachee irraa fuudhe. Lafa keenya jarri lafa fiigaa mataa qabatanii boo'aa booddee ammusan dhufan nu reeffaa irraa buufanneerra. Kan keenya inni. Kun egaa ari'atamuu guddaadha kun. Innaa kanaaf gara gubbaatti waldaa jaarra jennee baay'ee adeemnee baay'ee dadhabamee booddeetti egaa waan taarikii tokko godhee Waaqayyo akka nuyi mana qabbannaatti jaarrannu godhee akkas akka ittiin turre. Inni wal'aansoo meeqaan lola meeqaan lolli ka'ee nama awwaaltan jedhanii qawweedhaan awwaalarra naanna'anii egaa Qees Biraanuun fa'aa Israa'el tammaneefaa kunii guutuun fa'aa kuni gaafas taarikii hojjetan dubartoonni mimmiidha qodaatti naqatanii mimmiidha daakuu bakkee sana keessa turanii islaamota kan nu dhowwatu. Qabrii keenyaadhaan yennaanii nuyi qabrii isa agarree egaa lafa immoo gararraadhaan nu kennaniiru. Qees Biraanuun eegaanii qees iddoo sadaqaa reeffa fidaa awwaalaa nuun jedhu achi keessa. Baay'ee cimaadha. Kanaaf kana fakkaata rakkinni keenya. Tole amma barbaree baatanii dubartoonni dhufaa waan jiru tokko kaaftee turtanii. Mimmiidha daaku. Nyaatatu jira moo afeerraa wayii jira moo mee faayidaan mimmiidhaa maali? Lola ka'ee jira. Poolisoonni awwaalarraa kallattii arfanii nu taa'anii loggomatanii achi as nutti qabaa jiru. Amantiin Ortodoksii, amantiin Islaamaa, amantiin kan keenyas namni hafee jiru. Bakkeen sun hundumtuu namaan guutee jira. Egaa lola ka'aa jirama. Lola kana keessa dubartoonni amantoonni immoo yammutti achi lolli ka'ee wal rukutuun ka'ee wal qabuun ka'u mimmiidha jatti facaasaa adeemuudhaan mari'atanidha. Mimmiidha jatti facaasaa adeemu gurmuun tokko immoo dhaqanii mana sanuu ijaaruu jalqabne keessatti kadhataa jiru. Warri kadhataa jiran immoo addaan gurmuun tokko achi keessa jiru. Warri sun hin kadhatu. Warri kun mimmiidha daakuu baatu. Itti naquudhaaf. Qees Biraanuun immoo alaqoota bira fuula dura dhaabatanii hin danda'amunuma awwaallanna malee jiru. Qees Biraanuun akka itti fokkoru. Egaa yoo kana ijoolleen keenya dargaggoon immoo hin marukunna malee. Nummoo hin rukutinaa jedhaa jirra. Sababiin isaa waldaa jaaraa jirra. Namni wal ajjeefnaan achi ari'atamna iyyuu. Isa kanas beekna waan ta'eef hin eeggan. Egaa dubartoonni sun hundumtuu hammi amantoota walitti manii mimmiidha daakuu lafa jiru guuranii qarajitiitti naqatanii dhufaniiti keessa deemaa jiru. Namni tokko teessa hin baajire hin socho'a taanaan barbareetti dhabu. Waaw baay'ee nama ajaa'iba. Mee luba iddoo isaa bara ari'atamaaf bara ammaa kana akkamitti ilaaltu? Barrammaa baay'isamaa. Barrammaa baay'isaa ari'atamaa maalii jira nama fololchaadha. Isammaa abbaa yoo barbaade manatti salotii godhata. Yoo barbaade bakkee dhaabatee godhachuu hin danda'an. Agarree addana keessa lallabaa yommuu deeman wangeela. Galata Waaqayyoo. Karaa marra lallabaa deemu. Baay'ee gaariidha maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Iddoo barbaadetti wal dambanuu hin danda'ama. Egaa iddoo garaa garaatti illee yoo rakkinni jiraate akka naannoo keenyaatti baay'ee gaariidha. Amma abbaan barbaade akka barbaade waldaa banachuu danda'a. Inni barbaade dhaquu danda'a, inni dhiisee ofuma isaatiin dhiisuu danda'a. Baay'ee gaariidha wangeela lallabuudhaaf. Akkamittiin ilaaltuun garuu akkamitti akka ilaalu hin cima. Amantii yemmusiitiif ammaa yoo ilaalte immoo anaaf isa yemmusii caalaa cimaadha. Bayeessa jedhee yaade. Girigiriis hin qabu. Abbaan reebamee salotii isaa dhaqa. Inni nan jabaadha. Inni reebamuudha immoo dhiisee magala. Dhiisee magala. Amma isa cimaadhaaf isa laafaa waliyyuu hin beeku. Isa amantiitti cimaadhaa fi isa amantiitti laafaa waliin beeknu hundumti keenya ani inni dadhabaanis ati inni cimaanis waluu qixxeedha Waaqayyoon amanaa jirra galanni Waaqayyoof haa ta'u kanaadha. Egaa macaafa qulqulluurraa akka jedhu Phexros warqeen iyyuu ibiddaan qoramaadha. Warqeen iyyuu ibiddaan qorameeti warqummaan isaa beekama. Utuu qormaata sana arginii namni waa beeka jechuun nama rakkisa. Amanuu duwwaa immoo miti qoramuunis immoo jira jedha macaafarraa ammas. Innis barbaachisaadha.
ari'atamuun jira. Ari'atamuunis immoo jira. Ari'atamuun kiristiyaanaa fi yoom jalqabee Kiristoos irratti jalqabe kakuu moofaa keessattuu warri Waaqayyoon amanan ari'atamaa turan jaallatamaa ture. Iddootti hiramaa turan. Kan Waaqayyoo warruma kan Waaqayyooti. Warri sun jaallatama warra isan beekne biratti. Amma erga dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin immoo yommuu ilaallu hinma dhalate utuu garaa keessa jiru ari'atamuun dhufe. Maal namni saaxinii horiin keessaa nyaattu keessatti dhalataa iddoo dhabe kanuma ilmi guddaan ilmi Waaqayyoo sun agarsiisuun ari'atamuun jira jalqabu achi keessatti dhalatee nu agarsiisa. Hamma fannifamee gara abbaatti ol ba'utti immoo yeroo kan boqonnaa godhate. Isinis akkasuma jedhee nu barsiiseera. Amma garuu kun hin jiru. Amma garuu hundumatu gammadee kadhataa gammadee faarfataa kana baay'ee gaariidha. Jabina amantii fiduudhaaf garuu qosoqqoo isaan hin baddu jedhee yaadan. Hin baddu isheen. Mee lubni iddoo isaanii fakkeenyummaa gaarii eenyurraa barataa turan? Eenyurraa barataa turanii? Fakkeenyummaa gaariillee hojjetaa Waaqayyoo Kiristoosumarraa baraa tura isaa. Inni duraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Fakkeenya koo fudhadhaa kan jedhe isaa Phaawulos immoo dabalee ofii isaatii erga wangeela fudhate ana fakkaadhaa. Inni jalqabaa isa macaafa qulqulluurra jirudha. Isatti aansuudhaaf namni immoo waliin fayyadu jechuu miti akka namaatti immoo walirraas waa barra. Wangeelarra inni jiru waa'een ari'atamuus waa'een wangeela lallabuus waa'een dadhabanii hojjechuus waa'een waa abdachuu dhiisanii waaquma abdatanii hojjechuunis wangeelumarra jira. Waa'een namas ofitti qabanii dubbii Waaqayyootti guddisuus wangeelumarra jira. Kanaaf inni guddaan kan ani irraa baradhe wangeelumaa fi ergamoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra wangeela lallabuutti ari'atamaa turanidha. Isa asitti immoo kan isin barbaaddan yoo namoota wajjin hojjedhaa ture keessatti barbaaddu ta'eefi akkani utuu mana barumsaa jiru Keesolaanaa Lamuu kan jedhamanii lafa ofii isaatii hojjetanitti na barbaadan. Ani kanaaf gimbiitti ramadamee gimbii yommuu ittiin dhufee egaa haaruun dhaqe jedheera. Isaan yommuu sana hojjetaa kan turanii isaan lafa deemanii iddoo hundumaa dhaqu. Asiif gimbiidhaa ba'anii lafa deemanii loolee dhaqanii hoomaa dhaqanii jaarsoo daalatti dhaqanii aayira dhaqeessa dhaqaniitti lallabu isaan. Baay'ee na dinqa jaarsa immoo isaan. Jaarsa dulloomanii yommuu sanayyuu kanaaf kan baay'ee bal'aatti irraa argee hojii kana akka nama kan keenyaatti jechuudha. Isa kan wangeelaa sila itti meera. Isarraa ka'eera. Akka namaas jechuudha. Akka namaatti immoo kan akka keessi olaanaan arganne. Baay'ee gaariidha. Ana duwwaa miti. Hin aaran, hin dallanan, hinuma kolfu. Kolfuma isaanii kolfanii bira dubbu. Yoo ati aarsiteesi kolfa tokko akka isaatti kolfan tokko kes jedhanii kolfu. Kanuma kolfanii bira dubbu simmiidhan. Waa'ee simmiidhu yaadaan qaban. Waa'ee ofii isaaniis yaadan. Waa'ee wangeelaati kan isaan yaadan. Halkanis guyyaas. Kanaaf jireenyi isaanii itti tola. Baay'ee yommuu ittiin akka jedhu caalaa kan itti dhiyaatuuf caalaa kan anaan hojiitti na geggeesse jechuudha malee gaafa adda duraamoo sitti meera dubbaddeeta isa gaafa jalqabaa akkuma keessa afaan Waaqayyoo kanaaf qeesii ta'a jedhee dubbadeen ture. Garuu kan hojii irratti immoo wajjin hojjetaa ture qeesii olaanaadha jechuu barbaadeen. Kanaaf akkasitti dubbiinsa egaa kanatti dabalee yeroo baay'ee leenjii nuu kennu leenjii garaagaraa irratti hin barannaa shaakala garaagaraan shaakallaa akkuma sanatti achi keessatti jajjabaanne. Gooftaan guddaa isin eebbisu. Mee gara maatii keessanitti deebina. Bara kam gaa'ela dhaabbatanii ijoollee meeqa qabu? Ijoolleen isaanii immoo eessa jiru?
Ishi barri gaa'ela dhaabbadhellee nyaaziyaan afaan oromootiin maayin eebila eebila lamanii yookaas miyaaziyaa lama 1969 gaa'ela dhaabbadhe egaa immoo ijoollee dhiira tokkoof durbaa sadiin qaba kan guddise immoo nama sadii durba lamaa fi nama sadii durba lamaa fi dhiira sadiin guddise isaa walitti shanii walitti gara sagaliin haa ta'u hamma kanaan ma guddise galata waaqayyoo haa ta'u gaa'ela dhaabbadheera ijoollee mooreera sittimeera haala bisaan jiran immoo ijoolleen koo hammi kun salganuu inni kaan heerume inni kaan fuudheera nami warri heerume warri kaan ijoolleen koo lama Addis Ababaa jiru warran guddise keessaas kan bushooftuu jirti kan immoo gimbii kana jirti warruma guddise keessaas warran ofii kootii godhadhe keessaa immoo nami tokko nu bira jirti nu bira jechuun gimbii jirti jechuun heerumtee mana abbaa manaa jirti isheen guddise keessaas achi jiru warra dhiirotaa keessaa immoo kan hin guddise keessaati nami tokko addana jira nam tokko immoo Ameerikaa jira egaa jarri kun hundumtuu fuudhanii ijoollee horaniiru ammaani akaakayyuu 18 qaba ijoollee kanarraa kan dhalatan akaakayyuu 18 qaba galata waaqayyoo ta'u baay'ee namatti tola dhuga isinis hin deebisaa mee warra manaa keessanii wajjin isin ooluba akkamitti wal agartan egaan illee akkisaa baay'ee dhallee ta'uu danda'a gabaabaadhaan si hima malee dheeraa ta'uu danda'a aniif isheen duruu faarfattoota turre waldaa waalgoo aeraati nooraa wajjin deemnee jaarraa manaa dhayyeessaa deemnee wajjin jaarraa akka itti wal beekna waldaa keessatti kana booddee egaa an hojiidhaan addaan dhufee isheenis hojiidhaan addana dhufte yommuu addana dhufnu waa'ee wal fuudhuu hin beeknu isheen namoota baay'ee nama ja'a naa gaafatte akkam fuudhuuf anis immoo nama adda biraatti heerumee gorseera nagaadhaan macaafa kenne macaafatti walii kadhannaa lachuun keenyaa waa'ee gaaliyaas baay'ee haasofna kana booddee keessa ari'atamuun amantii cime ari'atamuun amantii cime jennaanini nami adda biraan immoo warri waaqayyoon hin beekne immoo fuudhuu barbaadu fakkaata nan dhaga'a kanaaf yoo fuudhan immoo amantii kana harkaa jal'isu jechuudhaan keessa koo amma akkuma sila jedhee gaa hinaaffaan galemmas waldaa kana keessaa baasuu jechuudhaan kana booddee nan yaadettaman godha jedheennan maal ennaan fuudhee amantii tan bisa jechuuttan murteesseen waan tokko gaafadheen naan haasa'ee naan na beekamtee naan haasa'uu dhiisee itti dhiisee egaa waan baay'ee jira gidduu sanaa waama nagaadhaan karaa wangeelaatiin walii wajjin haasofnu jechuudha ennaa kana booda olaanaan amma jedhu kunis nama naa barbaadaa jiru isheedha wajjin immoo yommuu itti haasofnu an dheertuun fuudhan jedhaani isheenis dheeraataniiru malee nama gabaabaatti heerutti akka itti walii gallee walii barbaadaa jirran kana booddee keessinni isheedha mucaadhuma keenyatti heerumeedhan isheen boossee baqattee deemteedhan ayyamus biran jiru anaan immoo kophaatti na waan mucaadhuma keenya kana fuudheedhan isheenii ennaan maartaa fuudhee ennaan hin fuudhuun jedheen maaliif ennaan hin fuudhu matu waan feeta iyyuu fira kooti isheen jedhe ennaan akka kolfan sila sitti meetti kolfanii eessatti fira taatanii jedhan eessatti fira taatanii jedhan ennaan maali abbaan qofa abbaan ishee wal jaallatu ennaan bagaaga wal jaallatan kaa isaan bagaa wal jaallatanii ni ilaallaa jedhanii dhiisanii an qeesii ta'uun boojjiin dhaqee gidduu kanatti isaan kana haasa'anii yommuun achi galu ishee gaafattu malee hin deemtu jedhan maal jedhan keessolaanaan jedhiidhan keessolaan immoo nama guddaadha jaarsa
Ennaan naqeetanii sodaataan maal jedhan keessa loonaan jennaan na dheekkamtee ennaan baqadde sokke. Baqaddeen sokkee achi as hin deebi'ee egaa jaalala qabaadheera amma garuu. Jaalala qabaadheera. Isheedhuman sababiin akka kiristiyaanaatti jaalladhu gaddisiisuun barbaadu. Ennaan guyyaa lammaffaatti eegaan cabseedhumaan haasa'een walii galuutti kaanee akka ittiin utuu nama gabaabaatti neerumu isheen jettus nama gabaabaa ishee gabaabduun fuudhu yoon jedhes jaalaluma waaqayyoo ta'e waaqayyo akka itti walitti nu fidee gaa'ila keenya raawwanne. Egaa gidduutti rakkoon garaa garaa yoo jiraate iyyuu ani horiin qabu zamaachiidhaa idi gadba ibratiidhaaf birrii 100 argadhaa isa duwwaadhaa. Haa ta'u iyyuu malee rakkinuma sana keessa wallaansoo sana keessa akka ishee butuudhaaf itti qophaa'aniiru jechuun dhaga'e gurra na bute. Firaan qabdu mini egaa isheen achii dhufte. Kanaaf ishee xooshuudhaaf dubbii kana hinumatti rakkadhee jaalallis na keessa guutee isheenis abjuu garaa garaa argiteetti mul'ata garaa garaa. Akka ammaa kana yoo akkas nama naa kadhadhaa fuudhan naqaadhaan kan namni nu kadhatu hin jiru ammus numa adda badda bee kadhata malee numa kadhata. Kanaaf Waaqayyo munuu nutti mul'isa. Kanaaf Waaqayyo waan gaarii natti mul'ise isheettis waan gaarii mul'ise. Rakkoo tokko malee gaa'ila keenya dhaabbannee kunoo hamma ammaatti walii wajjin jirra galanni Waaqayyoo faatu. Kan biraan ijoollee koo biratti ijoollee nama 5 guddisee jettan. Isaan immoo iddoo garaa garaa jiru kan Ameerikaa jiran jiru jettanii asuma iddoon jiraadhu keessa kan jiran kan Finfinnee keessa magaalaa garaa garaa irra jiru jettanii kaan heerumanii kaan fuudhanii jettan. Iccitiin milkaa'ina kanaa maali? Icciti milkaa'ina kanaallee Waaqayyo. Waaqayyo na gargaare kana. Waa'ee ijoollees kan namaa kennu Waaqaa kan nama gargaarus Waaqaa. An hojii adda biraan qabu hojii wangeelaa malee. Amma buna dhaabbadhee hin qabu. Waan tokkos hin qabu. Hojii wangeelaa hojjedha. Waa'ee ijoollee kootii immoo nan kadha. Du'a isaanii dhaga'uun barbaadu hin jedhaan. Hin duune keessaa galata Waaqayyoo haa ta'u. Utuun jiru immoo waan gaarii arguu koon barbaada ijoollee kootatti hin jedha. Waan gaarii duwwaan arge. Galata Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf iyyuu akka ittiin guddise ijoollee. Kanaaf hundumti isaanii amma baay'ee na jaallatu. Nummiinee nu gargaarteedha. Waaqayyo isin gargaaree bu'aa dadhabbii keessaniiti har'a ijoolleen kun iddoo gurguddaa jiru. Gooftaan isaanii eebbisuu isaanii lafa isaan jiranitti mee gara gaaffii itti aanutti dabarra. Lubni iddoo isaa utuu luban taane maal ta'u turalla? Utuu luban taane ta'ellee wanta ta'u Waaqayyo beeka. Maalitti beekuu danda'a miti. Dulu wantan saya wantan tahu agak juga kalau masih tempe kami yang garu ya mutim barat deh barusa ya mutim mana barusa lagi karena tak amiti wantin be kuto kitin sangga bicara sini time wakayu adalah nagar gari na thamar sifat du an muke sin sita ajen jadi dua na ya ada kesi yon terenjip ya mutim mana barusa saat di tafa pete garu yo lumang kabawan taif kesi ta undan da wan isgava chundan isgava du akkas yaada musanaatti immoo namumti tamaaree kibli saddeeggayyu immoo kanan ta'a jedhee wanta yaada isaa keessa dhufu akka bara kanaa miti. Kanan ta'a doktoriin ta'a maaloo taataa isa jedhan hin jireeni isa jedhan hin jiru. Yoo ta'e hakiimii duwwaa beena hakiimiin afgeessi beena kan nuyi arginu kanuma hojjeta. Manni barumsaas baay'eetti bal'inaan jiru waan ta'eef barsiisaa taanaas hin jennu hin beeknu badaa. Kanaaf ani kan yaadu egaa akka hidhaa barsiisaa ta'eera isinitti bira yeroo darbe sana barsiisaa yemmuttiin ta'ee ani barsiisaa ta'ee achi taa'uu hin jaallanne waan ta'eef hakiimiin ta'a jedhee yaade egaa yemmuu sana. Hakiimiin taa'ee iddoo garaa garaatti barreesseera jimmaa waraqatinaa dhufeennaan jimmaan naquun daddabe. Bor kottuu naan jedhina waaman. Bor immoo ani jaarsoo alamtafariidhaa ka'ee jimmaatti galuu hin danda'u. Abjuu halkanii fakkaata karaan saa'u. Jimmaan isin beeku humaan iyyaafadhee saafe malee. Yaadi koo akkas ture egaa silaa hakiimmaa mokkor gulaa ta'een ture.
egaa amma inni jaalala waaqayyoon taane isheen gaafa ni kophaatti qeesiin ta'a akkuma qeessa faadhee akka wallaaluma gootiin haasa'e waaqayyoon dhiifne fakkaata. Isa duukaa bu'ee akkan qeesii ta'u godhe gooftaan. Yeroo ammaa kana lubni iddoo isaan maalirra jiru? Maal hojjetaa jiru? Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne gargaaraa jirra. Lakkoofsi isaanii gara 334ti. 334 yommuu jedhamu kallattiif al-kallattii qaba. Kallattiin mana tokko keessaa nama tokko fudhanne. Nama tokko yoo fudhanne maqaa sanatti foormii unka guuchifnee maaluma guutuu immoo wanta gargaaru gargaarsa. Ijoolleen barattoonni mana sana keessaa nama 5 yoo ta'ani al-kallattii warra jedhaman isaan keessaa kallattiin nama tokko ta'a, al-kallattiin nama 4 ta'a. Nama arfani nama 5niifuu uffata waggaatti isa tokko binnaa fi nyaataaf ji'aan birrii kenninuuf qabnaa. Yommutti ijoollee kana fudhannu immoo amantiidhaan qoodamuun hin jiru. Warra nuyi gargaarru kana keessaa Musliimni jira, Ortodoksiinis jira, warri mulu Wangeelis jiru, Masarata Kiristoosis jira, Adventistiinis jira. Amantiidhaan nama tokko iyyuu hin qoodne. Sababiin nuyi amantiidhaan nama hin qoomnetu Kiristoosiin hin qoodne. Hunduma namaa jaallata. As gara biyya lafaa mutti dhufe nama hundumaaf dhufe jedhama malee wal qoodaan jenna. Hin qoodne inni ofiisaatii. Nus yaaduma sana of keessaa qabnaayyuuti nama qooduu hin qabnu. Abbabbaan amantii isaa keessa jiraatu jireenya isaa immoo gargaaramee nama ta'uu isa barbaada. Guddachuu isaanii barbaada. Kanaafiti amantii utuu hin qoodiniiti hamma kana fudhannaa kallattiidhaan tokko fudhanneeti al-kallattiidhaan immoo hunduma isaanii gargaaraa jechuudha. Obboloota ijoollee kanaa jechuudha. Kanaafi akka kanatti hojjetaa jirra. Isaan malees kan hojjetu qaba waggaa 20 ol kan warra oosaas nan hojjedha. Ijoollee warri isaanii HIV qabani gargaarsatu jira akkuma kana. Ji'atti birrii 800 kennamaa fi 200 baankii keenyaaf. Innis kallattiidhaaf al-kallattiidhaan gargaarsa. Isaan immoo nama 87. Al-kallattiidhaaf kallattiidha wajjin 87 isaan immoo. Isa kana immoo warra oosaatu horii isaanuu ergaa horii kana ijara kanaa kennina. Hamma kana walitti qabneeti gargaaraa jirra jechuudha. Hojii gaariidha dhugaa baay'ee namatti tola. Mee karoorri keessan gara fuula duraa maalidha? Gara fuula duraa karoora koollee egaa inni guddaa waaqayyotu beeka. Namni karoorfata yoo karoorfates immoo isa karoorfate hundumaayyuu hin godhu. Isa caalaa waaqayyoomatu beeka. Akka kan kootiitti garuu hojii argannaan hojjechuudhuma. Humna hin qabataanaan. Warri waldaa keessaa hojjetes nu gargaar jennaan nu gargaaruudhuma wanta hin danda'u. Waan anaan nan dadhabsiifne yoo natti kennan hojjechuudhuma karoorri kookaanuma. Waldaa keessa immoo hamma dhumaatti immoo mana waaqayyoo keessa turuudha. Waaqayyo achi keessaa ba'uu naa oolchu. Hamma dhumaatti achi keessa turuudha. Isa na gargaare kana galateeffachaa turuudha. Qalbii diddiirrachuudha, fayyinaaf qophaa'uudha, jireenya bara baraatti galuudha. Karoora kana jaalu isaan fidadee karoorri koo jireenya bara baraatti galuudha. Dhumarratti gaaffiidhuma waan inni isin gaafadhu miilumni iddoo isaan guyyaa kam baay'ee gaddan guyyaa kam immoo baay'ee gammadan. Silaa wal duukaa deemaaf na gaafatte lachuusaa. Egaa maali wantan baay'ee gammade amma sinimtu ammatu maalan gammade jettee isin gaafattee nimtu ta'a. Guyyaa fuudha kootii baay'een gammade. Gaafa gaa'ila kootii guyyaa akkasii akkana agarre maaliifi firoota naaf dhimmaniis garaa baasin arge. Darbee immoo mana dhaabbadde nama guddaan ta'e dha. Bakka gaafan fuudhe sanaan nama guddaan ta'e. Kanaafiyyuu guyyaa sana baay'ee gammadeera natti toleera. Wanti gadde yoo jiraate inni ani kan baay'ee gaddee jireenya koo keessatti haadha koon baay'ee jaalladha. Haadhaan jaalladhu kanatu abbaan koo du'aniiru
fideen of bira kaa'e. Hidhamuun immoo baay'ee jira. Hin hidhamu yoo hidhaman immoo achi namni nama gaafatu iyyuu hin jiru. Ani immoo qeesiidha qeessonni hundaa hidhamaa jiru. Kanaaf garaan koo baay'ee gaddi lafa naqu nan dhabee na ilaaltee dhufte fira adda biraan qabdu ani dhabnaan immoo namni qallabu iyyuu hin jiru. Gara itti deebisuu dhabee fiduu koottis nan gadde. Namni ishee beeku achi jira. Lafa itti deebisuu dhabeen baay'een gadda keessa ture. Kana booddee gadda kanarraa kan hin aara galfadhee gadda kootiin qabeen jilbeenfadhee Waaqayyoon kadhadhee yaa Waaqayyo ana mana hin jirre haadha koon ajjeesin hin jedhe. Amma ani waa'ee haadha koo yaadaa jiru utuu mana jiru aduudullee malee utuu mana hin jiraatin akka isheen hin duune hin jedhe. Baay'een jaalladha haadha koo. Innaa kun haati koo kophaatti haftii jedhee gadduu koo irraan kan ka'eedha egaa. Gaddan akka itti gaddi takkaa hin qabu. Utuun fiduudhaa baadhee jedhee sababiin jaalladhuuf hin joorti kaa bakkee joorti ani jiru taanaan nama bira kaa'us hin jiru. Ofii dulloomteetti an nama 12ffaa dhalateedha. Isheenumatu immoo na godhate. Kanaaf kana booddee maal taati ani jiru taanaan yoon immoo hojii dhabee damooza waan hin nyaadhu dhabee oo attam taati. Kan hin jedhuni galatti deebisuu dhabee gaddee ture. Egaa Waaqayyo immoo sababiin kadhadheef immoo deebisee na fayyisee. Akkuma kadhadheetti deebinaa deebisee waan ta'eef gaddi inni hin gadde sanyii yeroo sanaan jiru. Kana raka. Tolee guyyaan hin dabarre hin jiru. Guyyoonni kun hunduyyuu darbaniiru. Mee sagantaa keenya gara xumuraatti finneerra. Mee inafe waan jettan utuun hin haasa'in hafe kan jettanii dhumarratti dhaggeeffattoota keenyaaf ergaa akkamii qabdu? Maal himee fixirallee jechuus hin danda'u. Hamma natti yaadatameef amma yaadadheen dubbadhe. An kan hin yaadu yeroo hundaa waa'ee hojii wangeelaati. Hamma wangeela hojjedhe keessatti anumaa ofii kooti waan foon koo akka fayyadamuuf waan kennu. Nagadees lafa qotees maal hin taane waan tokko soorama koo keessa waan gargaaree wanta hojjedhee kaa'adheen qabu. Isuma kan Waaqayyo sana erga Waaqayyo kana hojjedhu jedheenaan hojjedha jedhumanii yeroodhaaf yeroo malee deemaa. Halkan taanaan sinuman deemaa guyyaa sinuman deemaa. Boqonnaa hin qabu. Hamman hojjedhe keessatti boqonnaa fudhanneen. Egaa amma immoo deebi'ee hojii sanarraa maaltu ta'e immoo jedhee yommuu ilaalu baay'een itti gammade. Natti xinnaate rakkinni yommusi. Yoormaa yommusi natti xinnaate. Wantoonni yommus narra ga'u jedhee ani yaadda'ee baqadhu hundumtuu natti xinnaate. Hagabuu ooluun koo buluun koo iyyuu natti xinnaate. Maaliif Waaqayyo walitti naa qabaa jira. Walitti naa qabaa jira. Yommuu soorama baatutti wanta tokko qopheessaan jira jedhee naa kaa'eera fakkaata. Ani isa sana hin beekne iyyuuti hojii man hojjedhe. Kanaaf amma yommuu ittiin ilaalu yommuu ittiin gargaarsa ijoollee kootii ilaalus maalaan noon reebe maalaan godhe. Amma baay'ee nu gargaartan jedhee yommuu isaan natti himan wanta hin gargaare qaba jedhee yaadaan jiru. Ani hin beeku. Egaa Waaqayyo akkasittiin karaa ijoollees na badhaasee karaa garaa garaatiin akkan gammadee dulluma koo kana keessa gammadee jiraatu godheera. Soo maalaan argee wangeela lallabdu taanaan gatiin keessan guddaadha lallabaa. Hammi wangeela lallabu gatiinsaa guddaadha. Adaraa kan ofii keessanii dhiisaa. Anamma hamma miindaa fudhadhu keessatti qaxaroo dabarsee yoo naqe malee dhaqee naa kenna malee jedhee nama deekkameen beeku. Isa baran sila sinitti meenan hojiidha ba'uudhaaf waraqaa tokko fudhadhee gale jedhee sana annaqee damoozan gaafadhe. Gaafuma jiisaa ga'u maal yaa dhuftee horii kee fudhattuu naan jedhennaan horii maaliin qabaa gargar cinnennaan gargar cinneerra dheen galee hoon jedhe. Ani wangeeloo lallabu malee horii hin qabuun jedhe.
lakki anke osii dhufee naanna kee fudhachuutti ka'e galata waaqayyoo ta'u kan warra wangeela garaa qulqulluudhaan lallabu akkasumatti waaqarraa gadi roobaaf an kana nan aman akkamatti dhufaaf oolanii yuun bulan hin rakkatanu waaqayyumatti isaan gargaara garaa qulqulluu haa ta'u malee hojiirma waaqayyoo hojjechuudhaaf dhiphachuu na jiraatu malee namni baay'een egaa dhiphina baqataa iddoo rafiitii gaashaa barbaada nu iddoo rafiitii gaashaa sin barbaadnu tarbeessa organisa achirran bullaa rakkina jiru hundumaa hirmannee dhuma wangeela lallabnaa garuu dhuma isaa keessa waaqayyo akka ittiin na deebise waan ta'eefan warri wangeela lallabu wangeelli kun gatii guddaa qaba amanamummaadhaan lallaban amanamummaadhaan hojjetan waaqayyo gatii isaanii waaqayyotu waaqarra asirrattis lafarrattis akka isaan jireenya gaarii jiraatan waaqayyo guutuu walitti qabaaf waaqarratti immoo akka argatan immoo macaafa qulqulluu keessaa dubbisaa jirra hundi keenya gonfootu nu qophaa'ee nu eeggata waan ta'eef egaa waaqarrattis lafarrattis nuu tola warra wangeela lallabnuuf kanaafuu namni wangeela lallabu asutuun jallatin achituun jallatinii adaraa wangeela Kiristoos kana haa lallabu ofan miidhagsaa duwwaa miti dhiifama naa godhaa maleessa ofan toshaa duwwaa miti wangeelicha miidhagsaadhaan ajooru wangeelichi bakka haga'uudhaan ajooru adeemu ari'atamuun jiraachuu danda'a beela'uun jiraachuu danda'a dheebochuun jiraachuu danda'a jibbamuun jiraachuu danda'a wanti hundumtuu jiraachuu danda'a kun jiraachuun immoo hojichaaf nu barbaachisa amma waxiitti qimamii naqu qimamii faa qullubbii faa shunkurtii faa soogidda faatti naquni eegasii booddee mi'aayee harkaayyuu cuffachuu qajeelaati nyaatu mini amantiin kunis akkasuma qimamii qaban jedhan qimamii rakkinaa qabaachuu qaba yoo rakkinni keessan jiru ta'e wangeelli mi'aawu yoo te rakkatteeti wangeela lallabdate ayii namichi kun akkatti lallaballee namillee kan lafarratti si oo'u yommuu san yookaan yoo ta'u baate siinoo kanaaf iyyuu wangeela lallabuu keessatti warri wangeela lallabuu adaraa eessaa ta'u eessaa warri hojii waaqayyoo hojjetu waaqayyumaan isa waa'ee isaa lallabu kana abdataa haa jiraatu jedha. Tolee luba Iddoosaa Adabaa yeroo keessan aarsaa gootanii gara istiidiyoo keenyaa dhuftanii gaaffiif deebiin waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan baay'inaan isin galateeffannaa guddaa ulfaadha. Fayyaa ta'a isinaa eebbisu. Tolee dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan nun turtii luba Iddoosaa Adabaa waliin taasifne kana fakkaata. Sagantaan kun xumurameera. Yeroo itti aanutti namoota hojii wangeelaa keessatti aarsaa gurguddaa kaffalanii wangeela kana nu biraan ga'an qabannee isiniif hin dhiyaan ammasitti YouTube chaanaalii Qabsoo Production like share subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan jaalala waaqayyoon isa nafeerraa eebbifamaa ulfaadhaa.